hin dhaamne hin banne bal'annee bucataanee achiin ibidda saafaa sana taanee Oromiyaa guutuu wal geenyeerra Oromiyaa guutuu wal ga'e kana keessatti har'a Oromiyaa guutuu wal geenyee waliin geenyee jirru kana keessatti har'a qaanqee xiqqoo nutti rakkatanii nu qabsiisuuf qabannee akka guddannuuf nu waliin rakkatanii amaatii guddaa keessa jiraachuu osoo hin taane ibiddicha taanee laficha dhuunfanneerra waan ta'eef afarsuun inni kaleessaa qaanqee sana dhaamsuu fi har'ammoo yoo galaana barbaadee nutti naquufu socho'a ta'e jabaannee jirra waan ta'eef ibiddicha dhaamu akka hin taane agarsiisuu danda'uutu nutti jira. Abiddichi abidda dhaamuu danda'u miti. Garuu abiddicha dhaamsuuf qaamni silaa carraaqii taasisuun hin jiru jechuun immoo akka hin taane hubachuudha qabna. Hiree itti qabaannee lubbuu nafnee abidda sana taanee Oromiyaarra jirra waan ta'eef kana heeyyamuu danda'uun nutti hin jiru. Warri gaafa qaanqee taanee jirru